wanni gaafa san hojjechaa turan piroojeektii san galma ga'ee fi sheekotii keenya addaan diiganii jiranii jechuudha. Shakajjiidha itti aanaa suufiyyaadha. Amma sanuma jecha namoota sheekotii keenya warra ijaaranii wanni wal holchisaniif waan gartee piroojeektii isaan kubbaa isaan darbaniif kubbaa sibiilaa tana sheekotiin keenya osoo hin beekin yookaan immoo darasaan keenya osoo hin beekin dhiitu jirti jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota keenya akka jirtan nagaa fayyaadhaa kun Baarkoo Miidiyaadha. Baarkoo Miidiyaa miidiyaa keessan kana laayik, sheer, sabiskiraayib godhaadhaa. Wal biraan gaa miidiyaa kana guddisuun dirqama keessanii akkuma nuti galgalaa ganamaan kan dandeenyeen miidiyaa kana oduu fi odeeffannoodhaa qabatamuu waan jiru wantoota ajandaa yeroo yerootti jiran yeroo buunee isin dhiyeessinutti isinis wal biraan gaadhaa miidiyaa kana guddisaadhaa sagalee teessin tana olkaasa isin jenna. Har'a wanni qabannee isin dhiyaannee ajandaa torbaan kana keessa jalqabamee daawwii pirezidaantii majlisaa federaalaa Sheekh Hajji Ibrahim wal qabatee turtii pirezidaantii mootummaa naannoo Hararii obbo Ordiin Badrii waliin taasise irratti haasawaa isaa waliin godhan kalee isaan ga tokko isin geenye turre. Arraan tanas odeeffannoo haaraa waan argannee jira. Odeeffannoo tummaali waan jiru waliin laalla. Nu hordofaa viidiyoo kanaan galumaatti nu hordofaatii waliifis qooda hedduu waltuma isin jenna. Pirezidaantii Majlisa Federaalaa Sheekh Hajji Ibrahim kan inni bakka bu'ee uummata Itoophiyaa hunda bakka bu'ee kutaa tokkotti haa dhalatu, kutaa tokkotti haa guddatu. Buufata filannoo Adaamaa irratti haa filatamu malee uummata Islaamaa Itoophiyaa guutuu bakka bu'eeti tajaajila. Uummata Itoophiyaa guutuu tajaajiluuf dirqama qaba. Itti gaafatama fuuldura rabbiittis nama durattis itti gaafatama. Sagalee uummataa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf gochi inni godhu hundinuu wanni inni godhu hundinuu uummata hunda walqixxummaadhaan iyyata kan laaluuf dirqama qaba jechuudha. Yeroo pirezidaantii mootummaa naannoo Harariitti wajjin wal arganitti turtii waliin taasisan akkuma nama kamittuu waliin turanii yeroo haasoo waliin taasisan irratti majlisa godina Harargee bakka bu'anii dura bu'aan majlisaa sheenichitti argame Sheekh Ibrahim yeroochitti argametti waliin haasawanii pirezidaantii naannoo Harariitii fi itti gaafatamaan majlisa godina Harargee waliin haasawanii pirezidaantiin naannoo Hararii bilbila kiyyaas qabadhuu jee bilbila isaa fuudhee bilbila dura bu'aa majlisa godina Harargee irratti yeroo barreessuuf Sheekh Hajjiin bilbila hin kanneenii fi bilbila pirezidaantii akkamitti isaanii kannitaa bilbila pirezidaantii kannuun protokolaa miti yookaan ammoo namoota protokolaa kabiraarraa bilbila kee fudhachuu qaban malee bilbila kee kannuuniif sirrii miti hin kanneniif jee dhorkee jechuudha. Kun waan qaanyii waan nama guddaa irraa eeggame takka waan gartee nama wal taajjabsiisu waan akkanaa Sheekh Hajjii irraa dhagahamtii ni godha jee namoonni yaadne hedduudha anillee ni yaadu ta'a. Ana immoo qabatamaan waan nama duraas arkee waan jiruuf ni godha jeellee yaada oguu takka takka. Kana qofaa miti turtii san keessatti bilbila kiyyaa'uu hin qabanii bilbila kiyyaa'uu hin argatanii bilbila pirezidaantii kamitti qabaachuu danda'anii protokolaa miti jeen jechuudha. Hedduu kun waan nama qanyisu waan addaati jechuudha. Odeeffannoo haaraa arganne kunis waan dhageenya irraa dubbanna waan kanaa jira jechuudha. Yeroo pirezidaantiin tokko caasaa isa jala jiru godina bakka bu'e hagartee hojii inni gakkan hojjetu hojii inni itti gakkan hojjetuuf kan qaama isaa ta'ee gufuutti ta'u dhufee jechuudha osoo deemtu. Addunyaa kam keessa akka jirru hedduu nama ajaa'ibsiifna. Walumaan hundi kan nyaa'u jechuudha. Pirezidaantiin tokko caasaa isaa gadi namoonni sadarkaa adda addaa jiran pirezidaantii irraa eegalii bakka adda addaa jiran akka deeggaranii maateriyaalanis deeggaranii haamilanis deeggaranii gama hundaan deeggarsa godhaniif godhuu qaba malee gufuu ta'uu hin qabu jechuudha. Gufuu ta'uun waan ajaa'ibaa jechuudha. Maalirraa kaka'e akkanatti waan jiru waan hedduu nama ajaa'ibsiisu. Jibbansa moo sodaadha moo tuffiidha moo komachuu fi boodarra kun waan namatti ulfaatu jechuudha. Wanni isaan gaafatan waan biraatii miti. Fedhii dhuunfaadhaatii miti. Fedhii dhuunfaa dura bu'aa majlisaatii miti. Wanni isaan gaafatan waajjira mana marii dhimma islaamummaa godina Harargee baatiif waajjira irra ijaarannaa lafa haanuu kanneenidha gaafatan. Kun gaafii ifaa bilisa jechuudha. Gaafii silaa pirezidaantiin waraqaadhaan xalayaadhaan gaafachuuf qabu jechuudha. Pirezidaantiin federaalaa waan gartee isaan kadhachuu qabanii miti. Isaatu dhiibbaa godhee akka ijaaratan godhuu qabu. Fakkeenyaaf majlisa Oromiyaatiif akka lafti kan namtu godhanii akka ijaaramuuf maallaqa guuranii deeggarsa uummata guutuurraa deemanii maallaqa guuran. Duuba ka godinaa kanoo maaltu irraa adda godhe deeggarsa godhuu qaban silaayee. Waan kanaatu hedduu nama ajaa'ibsiisa jechuudha. Kun ummata itti gaafatamummaa isaan beeyin irratti itti gaafatamummaan kaa'amte moo itti gaafatamummaa isaaniitu waan kanaa namaan galtu jechuudha.
Kanaaf dhimma kanarratti waan takka takka tadubbachuu qabnu jira jechuudha. Ajandaan kun kaleessa gabbee dubbatamee namuu dhagee jira uummanni sooshaal miidiyaa irratti jechuudha. Namoonni tokko tokko ilmi Sheek Hajjiifaan wanni sun sobaa jeetii miidiyaa irratti barreessu jira. Wanni sun soba yoo taate gabbee nuu himuu qabaa jennee kaleessa illee dubbannee turre. Amma immoo wanni gartee waan kanaaf furmaata ta'uu qabu. Majlisni godina Harargee Bahaa namoota bakka buufatee sadarkaa majlisa federaalaatti ergate qaba. Sadarkaa majlisa naannootti ergate qaba. Sadarkaa majlisa godinaatti ergate qaba. Namoonni godina keessa jiran godina Harargee Bahaa bakka bu'anii godina keessa caasan jiru. Caasaaleen sanii ol jiran kan Oromiyaa jiran. Caasaaleen sanii ol majlisa federaalaa keessa jiran maal eeguu jiran. Ajandaan kun hanga guddatee waa'ee waajjiraa sun dubbatamtee pirezidaantiin tokko gufuu ta'utti hanga deemutti odeeffannoon kun gabbaatee uummanni dhagee jira. Uummanni dhugaa fi dhara adda baafachuu qaba. Yoo hojiiba san taate yoo dhara san taate warri uummanni bakka buufate kun uummanni Sheek Hajjiin filanne quba isaatiin uummanni godina Harargee Bahaa. Sheekni inni filate Sheek Ibrahim kan isaan bakka bu'ee jiru. Sheek Ibrahim isaan bakka bu'eeti gaafii san ka gaafate gaafii waajjiraa. Ummata Islaamaa ka godina Harargee Bahaa bakka bu'eeti achi taa'u jiru. Waajjirri kajaaramu uummata kanaaf. Gaafiin gaafatamte gaafii uummata kanaati. Deebisaa waajjira isaan kanaan kanninaadha nuti isin du'aama isinii goona warra Hararii kanaa kan naannoo ni gahaa dhiisaadha isin du'aa isinii goonaa jee. Huboomaan gurra kayyaan dhaga'e jechuun nama biraarraa akkana jejanii. Isin du'aa isinii goonaa dhiisaadha. Isaanuma kanneenaa ni jeeyyan. Kun gama tokkoon majlisuma naannoo Harariitii fi majlisa godina Harargee Bahaatu waliif buusuudha jechuu gam tokkoon. Haan deeggaranii haan deeggaruu dhabuun waliif buusuu jechuu gam tokkoon. Gama biraatiin ammoo ilaalcha kophaa tokko adda baasanii majlisa kana lamaan kan Hararii kana qabatanii kan godina Harargee Bahaa kana dhawuu jechuudha. Dhawuu kanarratti ammaa duras muuxannoo turtee jira. Waan kana maaliif akka kana godhan xiyyeeffannaan godina Harargee Bahaa kanarratti maaliif deemti amma duras waan turee jira jechuudha. Kanaaf uummanni godina Harargee Bahaa waajjira mana marii dhimma islaamummaatiif yoo barbaade gaafachuu qaba. Gaafiin dura bu'aan majlisaa kan godina Harargee Bahaa dhiyeesse gaafii uummata godina Harargee Bahaa kan islaamaati jechuudha. Kanaaf isaan kana tuffatanii deebisaa kan nu dhiisuun yookaan ammoo odeeffannoon tun hanga baatee deemtutti cal jechuun tuffii uummata kanaa qaban agarsiisaa jechuudha waan biraatti miti. Kanaaf namoonni uummata kana bakka bu'an shekkotii maqaa isaanii dha'uun barbaachisaa tanan tokko tokko maqaa gadi tarreessina. Hundi isaaniitu jechuudha. Godina Harargee Bahaa bakka bu'anii warra mootummaa federaalaa majlisa federaalaa keessa jiranii fi majlisa naannoo keessa jiran tokko tokkotti maqaa isaanii dha'uu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf boorutti jechuudha. Sagantaa kana Google lakkifnee yoo gartee gabbaanii isaan dubbachuu baatan abaloomaa callisee maqaa shekkotii warra bakka bu'anii itti gaafatamummaa isaaniitii wajjin listi goonee uummata beeksifnaa jechuudha. Uummanni wanni isaan filateef akka caljanicha ta'aniifi miti. Akka waan isaan jedhan aamin jedhaniifi miti. Waajjira ugguu dhorkaman wanti itti anu maalii uummanni gaafachuu qaba jechuudha. Kanaaf tokkoffaadhaatti wanni dhiyeessinu kanaa jechuudha. Tokko tokkotti itti gaafatamummaa adda addaa namoonni qaban bakka ta'anitti hanga dura bu'aa isaanii bilbiliin kan namanii fi bilbila kiyyaa'uun qabaatiin jiran yoo taate uummanni kun gocha kan akkamitti ilaala waan jiru gabbahanii nuti dubbachuu qabna jechuudha. Halammaffaa majlisni godina Harargee Bahaa dhimmi kun eega deemu jirti guyyaa lama dhimmi kun yookaan soba jechuu qaba gabbee yookaan qabatamaa ni jirti akkanaa fi akkana jee uummata ibsuu qaba. Uummanni burjaaja'uun qabu. Gabbee ifaa ifatti dhimmi kun akkana Sheek Hajjiin afaaniin akkanaa fi akkana jee bakka kanaatti je'ee lafa kaa'u qaba jechuun kun ifaa bilisa. Waan harka rola qaqqaban hin qabdu. Lamaan kana irraa eenaa jechuudha. Habiraa sochiin majlisni godhaa ture ammaa dura sochii akkam turte wantoota hedduu waliin laaqaman diree tokko jira. Kan Ustaaz Ahmadiillee amma dura leeraa dubbate jechuudha. Namoota ifii keessa naquu namoota hawwatu jiran keessa galchuu malaammaltummaa itti gaafatamummaan dhabamuu namoota ifii keessa galfachuu fi firaan jechuun nama hawwatu jiran keessa galchuun wanni isin fiddee qabatamaan ilmi Sheekaa Gabbee ilmi Sheek Hajjiidha waa'ee majlisaa dubbataa jechuudha afaan majlisaa ta'e itti gaafatamummaa isaan beekne. Namoonni ajandaadhaaf gandummaadhaan wal qoodanii achi keessa wal ijaaranii deeman hedduu jiraachuu kan dhageenyu qabeenya. Sheekotii godina Harargee Bahaa maalirra dalagu jiran amma dura qabatamaan harkaa turre maqaa aqiidaatiin
sheekotii hunda takka takka daddabaasan sababni irra duulanii foo maali tokkoffaa sodaadha sodaa sammaa irra dhaabbatanii sodaatan ammaan dura gamtaan ulamaa'ii hargee bahaa jaaramee waan jiruuf gaafa sheekh Jamaal Muusaa pirezidaantii majlisa Oromiyaa ture isa buusuudhaaf shiranii caasaaleen jirtu hojii dhoorkanii baatii sagaliif hojii dhoorkanii caasaan san wal jaaree duula miidiyaan rabbanee gama hundaan duula rabbananii akka inni gartee aangoo raabuu godhuuf waa hunda xumuran Sheekh Muusaa yeroo sanitti waan kanarra tureef achi dhufee akka gamtaa ulamaa'ii godina hargee baatti ibsa baasanii gochisuun shirri sun akka dhaabbatu godhan jechuudha. Gocha san shira san booda hojiileen gamtaan ulamaa'ii san waa takka hojjechuu kan dandeenyetti addaan facaasan jechuudha. Tokko tokkotti isin hima jechuu barbaadan quba waan hin qabuuf. Guyyaa waltajjii ta'anii addaan ba'an booda majlisa irratti nyaatti waliin ta'e kun san booda waliin bu'iinsi maqaa gidaatiin gaafa kan ta'e majlisa federaalaatii fi Oromiyaatii fi qaamoleen nageenya dhufanii walgahii godhan san booda ammallee sheekotiin kabajaa barbaachisaa qolee kan itti diinummaa jidduu kaanii jibbasee jidduu kaanii kaan qabatanii kaan moggeessanii oofuu jiran jechuudha. Kun eessarraa kaawwatan sodaadha jechuudha. Sodaa maaliiti? Sodaa aangoo irraa fudhataniiti. Afaan hin ajjiin amma dura waan dubbatee jira. Taniin dhagee namarraa. Aangoo tana namni gartee dha sodaadhu. Yeroo baa kana jee waan dubbatee jira jechuudha. Tanaaf gabbaaf na waan tokko takkatti barbaachisaa tanan jechuudha. Waan gaafa san Sheekh Muusaan faana guuttedha kan isaan jaanis inni deebisees nuti gurra keenya gaafa sanis ichuma jira jechuudha. Kanaaf ammatti wanni gaafa san hojjechaa turan piroojeektiin san galma ga'ee fi sheekotii keenya addaan diiganii jiran jechuudha. Gamtaan san akka gartee tattaafachuu hin dandeenye godhanii jiran jechuudha. Aangoo irraa sodaatan. Habiraa majlisa federaalaatii fi naannoo keessa namoota harargee tokkonaa ture yeroo dheeraadhaaf. Caasaan san deebi'ee yookaan ammoo caasaa san maqaa gidaatiin warra suufiyyaati jechuudhaan diiganii namuma keenya warra dulchisanii diigamee ture. Diigamee namuma keenya tokko siyaasa dhibeeyna tokko tokkotti. Ammaan tan ammoo dura bu'aan shakajjiidha itti aanaa suufiyyaadha. Wanni rakkoo gidaan jirtu. Gaafa san ammoo maqaa gidaatiin duulaa ture. Maaliif kun numaa gara qabdee jiru mataa qabuuf. Amma sanumaa jecha namoota sheekotii keenya warra ijaaranii wanni wal lolchisaniif waan gartee piroojeektii isaan kubbaa isaan darbaniif kubbaa sibiilaa tana sheekotiin teenya osoo hin beekin yookaan ammoo darasaan teenya osoo hin beekin dhiitu jirti jechuudha. Masgida hundatti, majlisa hundatti, bakka hundatti. Kana bayyinatee namni farra harku qabaa jechuudha. Fagootti waa ilaalee. Waan kana lamaan jira. Waan duraan majlisa irra gartee hoggansa adda addaa keessa namoonni kun turaniif aangoo irraa sodaachuu. Ammaan tan ammoo dhiibbaa irra godhanii kan gamtaa waan qabaniif jechuu sodaachuudhaan adda facaasu jiran jechuudha. Arraaf waa'ee kanaa asuma gabaabsina hedduu galatoomaa.